Roobe. Jirra jirtuu fayyaa keessanii annagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan hundi keessanuu sirii jecha egaa deebinee dhufnee jirra isiniin jenna akkuma argaa jirtan iddoo keenya keessa deddeemaa jira jechuudha. Maaltu bareede maaltu bushaayee maaltu ga'e maaltu hin ga'ini maaltu tole maaltu badee iddoo keenya keessa akkuma argitan deddeemaa jirra akkuma argitan kana jechuudha. As keessatti immoo waan ajaa'ibaa tokkoon arge jechuudha. Egaa laastikii kana keessatti jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee kan na ajaa'ibe jira. Laastikii kana keessatti gaafa jalqaba iddoo kana keessatti galuu laastikii kana keessatti maal naqaseetanii firee avokaadoo nyaanne kaane jechuudha. Firee avokaadoo kana tarii yoo marge yookaan yoo biqile jedhee tanan jechuudha. Firee wayii hamma ta'e wayii gadi naqe jechuudha. Timaatimii jedhee tanan isa jedhee akkasumas dinnicha jedhee tanan dhaabee ture. Dinnichi hin bade jechuudha. Kun immoo hin ta'u barkun akkanatti hin ta'u gogogsamee kaanee malee jiidhaa yoo gannaqan hin ta'u gana gogogu malee nama naan jedhe jira jechuudha. Hin margu jedhee abdiirraa kutadhee tanan ture jechuudha dhugaa dubbachuuf. Har'a garuu margee timaatimiidhaan wallee irratti margee ani hin argineeyyuu yaa timaatimii akkuma argitan kan timaatimii immoo firee qaba ture samuuna dura garuu firee isaa irraa guureen ture jechuudha gahee to'i. Kun immoo wanni kuni tasan arge jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo argan argee guyyaa lama guutuu argee baay'ee tokkoon gammadee wanni gad darbanii akkasumas wanni abdii irraa kutatan tokko hin ta'a kan jedhu jechuudha. Akkuma argitan abbaan miliyoona iddoo qopheessee fi qofforee dhaabuu fedha jechuudha. Buqisaa jira jechuudha. Shigginyi isaa avokaadoodha dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko natti tole jechuudha. Amma booda biqiloota kamiyyuu firee isaa yoon irraa nyaadheetiin jedhe hin gatu waan jedhamu wayititu natti dhaga'ame jechuudha. Abdii natti hore maaliif naaf hin ta'u ganaa shigginyi biteetoo dhaaba. Shigginyi sunu bakka itti argamu hin beeku ganaa iyyaafadheen dhaqa waan jedhu wayitiin yaadaa ture jechuudha. Egaa as keessatti immoo akkuma argitan kinoo avokaadoodha jechuudha. Kuni avokaadoodha. Avokaadoo kana haala kanaan buqqisee iddoo biraa jechuudha iddoo isaaf mijatu dhaabuuf jechuudha. As keessatti hin ta'u jechuudha. Walittis hin baay'ate hin xiqqaadhas jechuudha. Baa'annoon kuni laastikichi kuni firee afur yoo fuudhe firee tokko fuudha. Akkuma beekamu hin bal'ata jechuudha. Hiddallee lafatti gadi qabatee deema. Avokaadoon akkasumas immoo baala bal'ata waan ta'eef as keessatti hin ta'u jechuudha. Mukni isaa ganaa guddata jirma baay'ee guddaa ta'e qaba waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan buqqisaa jira jechuudha. Dhugaa yoon dubbadhe baay'een gammadee. Egaa yeroo tokko wanti irraa bahan tokko gaafa deebi'ee ta'u jechuudha. Jireenyi namaatis akkasuma diigamee bade osuma jennu jireenyi namaa kan ijaaramu meeqatu jira. Wanti hundumtuu jechuudha badaati jechuudha kan ka'u tolaa. Ani amma waa'ee isaatu yaadachaa hin jiru. Marginaan yaadadhe malee dhugaa dubbachuuf irraanfadhee yoon yaaduma bakka itti dhiiseen jira jechuudha. Itti dhiisee irraanfadheen jira. Garuu akka tasaa ta'ee ganama tokko gaafan ka'eetu maalifan akkana deemee ilaale yoo laalu jalaan margee jira jechuudha. Abbaan miliyoon immoo argee ture garuu immoo natti himne jechuudha. Inni waan isaatis hin barre inni waan ta'eef inuma callisee natu dhaabe waan ta'eef inni hin beeku. Ani immoo gaafan arguu duroo maal akkanatti avokaadoon margee jira gaafan jedhu barsittaan hima jedheen irraanfadhee waa'ee waan naan jedhu wayii naa dhiyeesse jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gammachiisa. Wanti tokko gaafa abdii irraa kutatan bade jedhanii gaafa abdii irraa kutatan ta'eetoo mul'ata jechuudha. Kanaafuu waan kamirraayyuu abdii hin kutatinaa jechuudha. Ani amma shigginyi kana osoo hin bite meeqa nan bita jechuudha. Argamu dhugaa dubbachuuf taanani biqiloonni shigginyiin isaan argamanii baay'ee widdiidha jechuudha. Si akkasumas immoo boota iddumti isaa sunuyyuu rakkisaadha dhaquunu jechuudha.
Innaa haala kanaan iddoo qopheesseefii jira jechuudha. Abbaan miliyoonii iddoo isaaf mijatu, iddoo itti bal'atu, iddoo gara fuulduraattis immoo humtuu bira ga'uu hin dandeenye jechuudha. Kan isaaf malu karaa akkasiiti. Egaa amma nuti haaluma saniin hojjechaa jirra jechuudha. Baay'een gammadee siniin jechuu barbaadee tanani waanuma hundumarraa akka abdii hin kutanne nama barbaachisa jechuudha. Jireenya keessattis jireenyi keenya bade jennee irraanfannee jechuudha. Gaafa immoo jireenyi keenya nuuf bareedu argina. Biqiloottuun kunis egaa waanuma akkasii kana natti mul'ise jedhee yaada. Ani bade jedheeti yaadaa ture malee hin marga jedhee yaadaan turre garuu kanuma margeen arge jechuudha. Dhugaa waan ajaa'ibaan natti ta'e galata waaqa dhugaa dubbachuuf taanani. Wanti ani as oddoo kana keessa ergan gahee dhaabe wanti ani ergan as gahee hojjedhe hundumtu na jalaa badee hin beeku. Kanan immoo na jalaa bade jedhee illee abdii irraa kutadhe kinoo ta'ee haala kanaan guddatee yoo argu baay'een gammadee jechuudha. Osoo yaadatiin jiraayyuu jedhee osoo jala isaa hin ilaalin jechuudha. Osoon laastikii san keessayyuu hin ilaalin ani timaatimii gubbaarraa sanan laala malee isa jalaan biqilaa jiru argaan jiru jechuudha siruma. Dhugaa dubbachuuf jireenya namaa keessattis wantuma gubbaarraa bareedutu mul'ata malee kan keessaa jiru bareedee bushaa isaa gaafuma ol bahee mul'ata. Baay'ee barumsa guddaa naa ta'e waa hedduu irraa argadhe jechuudha dhugaa dubbachuuf taanani. Abdiin attore biqiloota birootis firee yoo dhaabe inta hamma turus turu waan jedhu wayii baay'uma abdiin atti hore akkam biqiloota dhaabu ofii kiyya firee isaa jechuudha. Akkasumas immoo baala warqee namoonni beektan jirtu jechuudha. Baala warqee kana gaafa duraa shigginyi tokko qofaan dhaabe jechuudha. Fideetooyi baadiyyaadha yeroo bonaati amma inni somaan jedhu jabaatee jira. Akkasuma immoo firee fidee dhaabe jechuudha. Fireen kun akka muuziitti ta'a ture. Akka muuzii kana keessa baasee dhaabne jechuudha. Inni illee margee jira jechuudha. Bifa boqqoolloo ta'een margee akka boqqoollootti gaafa margu garuummoo gaafa guddatee bal'atee isaafis bootaa isaa mijeessineef iddoo mijeessineef isinitti mul'isa jechuudha. Kana fakkaataa dhugaa dubbachuufi haasaa kiyya kanarraa qabaa baay'ee dhaggeeffattu jedhee abdiin qaba. Warroonni immoo mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii sheerii laayikii gochuudhaani nu faana nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Oraa bulaa deebanaa. Har'a kinoo oddoon keenya kana fakkaata marga bichaadha. Akkuma argitan kana nummooyyuu biqiltuu keenya firee 4 jechuudha. Dhugaa dubbachuuf firee 4 kana meeqan yoo bitaan baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Baay'ee wuddiidha jechuudha. Argamu ka 200 ka 300 yookaan 150 kanaan argamu yuuni. Amma sa'aatii kanatti waan jirullee natti fakkaatu garuu anaaf kunuyyuu naaf gahaadha jechuu barbaade ta'u walumaa galatti kunuyyuu anaaf gahaa ta'ee natti mul'ate. Maaliif jennaan bakka hingaa yeroo biraatis immoo yoo dhaabe hin marga waada jedhu waan of keessaa qabuu fi biqiloonni birootis hin ta'u waan irraa nyaadhe tokko gaafi lafatti firee isaa darbe hin ta'a jedhee waan hin yaaduuf hin ta'aadha jechuudha dhugaa dubbachuufi. Haala kanaan xumurree jirra. Horaa bulaa.